Mucittiin kun akkam bareeddi ilaali. Qabxii guddaa isheen yoo galmeesstes ilaali. Harree eessa jirti beektaa? Boolla keessa biyyee gidduu. Maaliif? Sababa waraanaa, sababa diroonii, sababa boombii. Mucayyoon kun qawwee hidhatti loltuudha. Bosona jirti lakki. Yuunifoormii uffatti barattuudha. Magaalaa keessa jirti. Dhaloota ola deemaa dubartootaa fi daa'imman magaalaa keessatti jumlaadhaan fixuu sababa ati dhiyeessuu dandeessu tokko hin jiru. Jibba hamminaa fi gara jabummaa. Qe'ee Wallaggaa qe'ee Oromoo keessatti ijoollee qaroo akkasii kun boor Oromiyaaf abdii taatu kan boor Oromoof goota deessutu dhumaa jira. Stop bombing civilians. Nagaan namoota hundumaaf haa ta'u, lolli haa dhaabbatu. Daa'imman dargaggoonni ola deemoon maaliif dhumu? Ashamaa akkam jirtu? Nagaaf jaalli Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. An boonsaa Addisuu Guuteetii odeeffannoo amma argannee isiniif dhiyeessina. Ola deemaan bahee karaa irratti hafuu dhiigni qulqulloota garmalee lola'u bara lakkoofsise akka dhabuun keenya. Godina Wallagga Bahaa Saasiggaa Dilbata Dheengaddaa gareen milishaa faannoo Amaaraa waldaa amantoota Wangeela Makaana Yesuus Mul'ata Geelaa jedhamutti irratti aleellaa raawwataniin dura bu'aa waldaa fi hojjettoota Wangeelaa dabalatee namoota sirna kadhataa irra turan 15 jimlaan ajjeesuun beekame. Ajjeechaa suukanneessaa namoota sirna waaqeffannaa irra turan kana irratti raawwatame ilaalchisuun pirezidaantiin waldaa amantoota Wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa luba Dr. Yoonaas Gazuuf Xalayaa kan barreessan waldaa amantoota Wangeela Makaana Yesuus Naqamtee nageenya amantoota keenyaaf eegumsatu barbaachisaa jedhanii jiru. Godina Wallagga Bahaa Saasiggaatti Dilbata darbee haleellaa gareen milishaa faannoo Amaaraa mana amantaa irratti raawwataniin geggeessitoota mana amantichaa dabalatee namoonni sirna kadhataa irra turan 15 ajjeefamanii jiru. Haleellaan kun waldaa amantoota Wangeela Makaana Yesuus Mul'ata Geelaa jedhamuun beekamtu irratti kan raawwatame ta'uu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa mirkaneeffame ni mul'isa. Namoonni haleellaa kana irratti lubbuun hafan akka jedhanitti battala haleellaan kun raawwatametti sirna kadhataa guyyaa Dilbataa irra turani. Humnoonni gocha kana raawwatan konkolaataa mootummaatiin fe'amanii dhufuu ibsu. Haleellichi garee milishaa faannoo Amaaraa qofa osoo hin taane humni idilee mootummaa kan keessatti qooda fudhatee ture jedhu. Haleellaa Saasiggaa waldaa amantoota Wangeelaa Makaana Yesuus Mul'ata Geelaa jedhamu irratti raawwatame kana ilaalchisuun waldaan amantoota Makaana Yesuus Naqamtee waldaa amantoota Wangeela Makaana Itoophiyaaf xalayaa barreessaniin nageenya amantootaaf qabeenyi waldaalee amantootaa balaa cimaarra bu'eeraa jechuun ibsanii jiru. Xalayaan waldaa amantoota Wangeela Makaana Itoophiyaatiin sabakaa soorgaa naannoo Naqamteetti argamtu kana luba Dr. Yoonaas Gazuuf pirezidaantii waldaa Makaana Itoophiyaatiif erganii jiru. Xalayaan kunis akkas jedha. Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhimmi isaa amantoota waaqeffannaa irra jiran irratti ajjechaa taasifamee isin beeksisuu ta'a jedha. Akkuma mata duree irratti ibsuuf yaallee sinodoosii keenya keessatti kan argamtu sabakaan soorgaa xalayaa lakkoofsa kanaan guyyaa gaafa 28 Duwwaa 2015 barreeffameen akka gabaasa nuun ga'etti sabakicha keessatti waldoota argaman keessaa waldaan amantoota Mul'ata Geelaa guyyaa gaafa 27 Duwwaa 2015tti amantootni guyyaa sanbataa utuu waaqeffannaa irra jiranii namoonni Amaariffa dubbatan akkasumas hidhatanii kan jiran amantoota keenya irratti dhukaasa bananiin namoonni 15 maqaan isaanii akka armaan gaditti caqasaman ajjeefamanii jiru jedha. Kanumaan gaddi guddaan nutti dhaga'amee ibsachaa amantoota walditti qabeenya isheef eegumsi ishee akka godhamu qaama ilaallatu hunda waliin akka haasa'amu kabajaan isin gaafannaa jedha. Isaan ajjeefaman kanaan alattis hedduun miidhaa jabaaf saaxilamanii jiraachuu namoonni naannoo sana
dubbatan ni jiru. Nageenya amantootaaf qabeenyi dhaabbilee amantaa keenya balaarra bu'eera, deeggarsaa fi eegumsatu nu barbaachisaa jedheera waldaan amantoota wangeelaa makaanii Yesuus Naqamtee. Haleellaa gara dhaabbilee amantaatti ce'e kanaan duras achuma aanaa Saasiggaatti dabalatee aanaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argaman hedduu garee kanaan haleellaan uummata nagaaf qabeenya hawaasaa irratti fuulleeffate irra deddeebiin raawwatamuun lubbuu lammiilee kumaan lakkaa'amanii gaaga'uun waan yaadatamu. Odeessa kan biraatiin lammiilee haleellaa diroonii fi humnoota lafoo mootummaatiin Oromiyaa keessatti ajjeefaman yaadachuuf sirni dungoo ibsuu boru Ameerikaa Waashingitan DC'tti adeemsifamuuf jedha. Sirni dungoo ibsuu kun bor sa'aatii 5 PM'tti White House fuulduratti akka raawwatamuuf jedhu qindeessitoonni himani. Sirna dungoo ibsuu kana irratti dhalattoonni Oromoo fi michoonni sabichaa akka hirmaatan waamicha dhiyeessanii jiru. Iddoo walqabateen ajjechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru mormuuf Minisootaatti hiriirri mormii waamameeti jira. Hiriirri mormii kun sadaasa 17 bara 2022 sa'aatii 1 PM'tti akka adeemsifamu jedhu qindeessitoonni kana himanii jiru. Qondaalli KFO Jawaar Mohaammed rakkoo Itoophiyaa kaabaatti nagaan furree Oromiyaatti lolaan fixna jechuun of sobuudha jedhe. Balaan Oromiyaa uummataa fi naannolee mara akka tuqu waan qabatamaa guyyaa guyyaan argurraa hubachuun salphaadha kan jedhu Jawaar dhibdeen Oromiyaa keessaa dhibdee siyaasaa waan taateef mariin malee qawweedhaan hin furamtu jedhe. Torban darbe waliigaltee nagaa waraana hamaa Tigraay booda mallattaa'e dhageenyi hedduu gammanne. Faallaa isaa immoo waraanni Oromiyaa keessaa kan durii caalaa hammaatee lammiilee nagaa gaaga'aa jira. Torbanoota muraasa dabarsinetti qofaa lammiileen nagaa dhibbaan lakkaa'aman Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee fi Coobbiitti, Wallagga Bahaa Naqamteetti, Wallagga Lixaa Biilaa Najjoo Mandiifaa keessatti ajjeefamanii jiru jedha qondaalli KFO Jawaar Mohaammed. Haala Oromiyaa keessa jiru irratti barruu miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen lammiilee dhukaasa gidduutti nyaatamaa jiran malees haleellaa qilleensa namaa fi bakka addaa hin baafneen lammiileen nagaa gaaga'amaa jiraachuu eere. Miliyoonotni sababa walitti bu'iinsa buqqaanis xiyyeeffannaan argatan xinnaadha. Qaamni quba isaan hin qabu waan hin jirreef gargaarsi namoomaa argachaa jiranis hin jiru jedha Jawaar. Kanaaf nama hundaafuu ifa ta'uu kan qabu haalli kunis diigumsa biyyaa waan fiduuf karaan kun immoo waggoota arfan darban hin hojjenne. Borus hin hojjetu. Rakkoo irruma caalaa yoo hammeesse malee jedhe. Akkuma kaaba biyyattii rakkoon Oromiyaa keessaas dhibdee siyaasaatti kan jedhu Jawaar innis kan furamu gartaanii mari'achuu fi kennanii fudhachuudhaanii jedha. Kutaa biyyattii tokkotti nagaa buusanii kaan keessatti dhiiga dhangalaasuun nagaa fida jedhanii yaaduun gowwummaadha. Itoophiyaan nagaa hunda kaleessa feetii jedha. Hawaasni addunyaa fi hooggansi Itoophiyaa haala Oromiyaa keessaa hammaataa dhufeef xiyyeeffannaa kennuu akka qaban waamicha godha. Gareewwan wal waraansis lammiilee nagaaf eegumsa akka godhaniif gara mariitti akka dhufan dhiibbaan irratti godhamuu qaba. Lammiilee nagaa miidhaman gargaarsi namoomaa hatattamaa godhamuufii qaba jedhe Jawaar. Dhiiga dhangalaasuu dhaabbachuu qaba. Nagaan filmaata biraa hin qabu. Nagaan dhugaa jechuun ergaa isaa afaan Ingiliffaan barreesseen goolaba. Dhimmuma unkurama Oromiyaa keessaa irratti ergaa afaan Oromootiin dabarseen immoo dhumaatiin uummata Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne komiin jedhu hedduutu natti dhufaa jechuun eegala. Gama tokkoon komii sirrii ta'uu gama biraan garuu maal habaasuuf dhamaraasuunis jira jedha. Osoo dubbachuun bu'aa buusee osoo haalli hangana hin babbadin hamma laagaan keenya goggoguu wawwaanne lubbuu keenya qabsiifnee uummata keessa deemne gorfanne ol deebinee hoogganoota gama hundaafuu waan argine gabaafne akka osoo dubbiin daran wal hin xaxne furan kadhanne. Gaafa dhumaatiin kun akka dhufu tilmaamuun wawwaannu aanaalee takkaa fi lama qofaatu jeequmsaan hubamaa ture jedhe. Har'a godinni Oromiyaa lolli keessatti hin godhamne kan namni keessatti hin dhumne hin jiru. Dhugaa haa dubbannu yoo jenne lakkoofsi ilmaan Oromoo waggoota arfan kan ajjeefamanii kan bara wayyaanee fi dargii walitti dabalatee ni caala. Har'a uummanni keenya miiliyoonotaan qe'ee isaarraa buqqa'ee rakkoo hamaa keessa jira. Dargaggeessi Oromiyaa misoomsuuf barate gamaa gamanaan hidhatee wal fixaa jira. Kuni qaanii dubbachuuf nama sururuudhaa jedhe Jawaar.
Har'as waanuma kaleessaa waachaa baanee jenna. Maddi lola kanaa wal dhibdee siyaasaati. Mariin malee marfiin hin furamtuu jedhe. Akkuma kaabatti agarree hammamuu dheeratu lolli kun mariidhumaan dhumuuf ta'a. Waan hin oolleef miskiina lafarraa fixuun biyya hiyyeettii daran hunkuteessuun haa dhaabbatu jechuudhaan waamicha godhe. Rakkoo Itoophiyaa kaabaatti nagaan furre Oromiyaatti lolaan fixna jechuun of sobuudha. Mana cinaa tokkoon gubaa cinaa biraan kabuun wal fakkaata. Oromiyaan dhiiga Itoophiyaan ijaaramtuu hin jirtu. Balaan Oromiyaa uummatootaaf naannota mara akka tuqu kaleessa hubachuun dadhabamus har'a ragaan guyyaa guyyaa mul'ata jedha. Rakkoo gama kaaba biyyattii araaraan fixuuf yaaluun abdii horannee garuu hamma kan Oromiyaas karaa nagaa hin qabaannetti yaaliin araaraa kaabaas carraan milkaa'uu isaa xiqqaadha. Itoophiyaa gaagama ishee mudaterra baraarree biyya hundaaf taatu ijaaruuf yoo barbaanne wal waraansii roga hundaan godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaanis alatti fuuldurri uummataa fi biyya sanii guyyaama guyyaan hammaataa deema jechuun ergaa isaa goolaba.